सेना में जोले ओरोमो दीना के अंजिब्बे जिब्बी या फलबत्तो अंततन मका isaan beeku bakka san irraanfadheera kanumaafuu kanumaan beekun isinii bana jolle oromo gantuudhaaf gurran kennin paartiin kamiyyuu si bakkan bu'u paartiin kamiyyuu oromo bakkan bu'u paartiin kamiyyuu oromoof kayaadun jiru carraa isaa argatus keessoo bakka qabatuudhaaf malee saba isaatiif kan yaadu tokko keessaa yoo sokan dhibba keessaa harka takka yookaan lama kan argannu jechuudha. Kanaafuu abbaan fedhellee haa ganu abbaan gantees haa gantuun nuti eenyuufuu bakka hin qabnu. Ajaa'iba! Mee seenaa facaasaa mee? Seenaa facaasaa nama tokko akkanumaan irraa dubbatuun osoo hin taane irratti ilaallee xiinxallinee waggasuma inni dubbatee waggasuma inni miidiyaa irra dubbatee miidiyaa irra dubbiin harkaa baate nama san akkasumaan dubbii isaa faffacaasu osoo hin ta'in irra ilaallee xiinxallinee namni kun as deebi'ee dhiifama gaafatamoo oromoodhaaf maal qaba tariitii namni kun fedhii keessa seenee yookaan simmeetii waan garagaraa keessa seenee aarii keessa seenee miira biraa keessa seenee saba isaa ganuu danda'a yookaan ammoo tasa waa dubbatuu danda'a. Mee deebii isaa irratti tariitii namni kun dogongoreera jedhee uummata dhiifama gaafachuu danda'a jenneeti maan xiqqoo isin eeynee jechuudha. Kanaaf xiqqoo eeynee jarjarree irraa dubbachuun hin barbaachifne ብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹ የተከበረው አቶ መላጣ ጋር ስራ በትክክሉ ጀምሯል። ኑቲ ኢልማን ኦሮሞዳ ጠወልዋሌ ፊ ማሬ ጅኒ ኢንፌኑ ኤኑ ኑታናን ኑቲ ጠወልዋሌ ኢንፌኑ አኒ ከሌሰ ኦሮሞ ጄ ኦሮሞፍ ቀብሳዬ ኦሮሞፍ ሰበይሳቲፍ ቀብሳዬ ከን ሀንገዱማቲ ልቡ አርሳ ኢሳ ከኑ ቆፈ በርባና መሌ ኑቲ ከን ፋይዳ ዱንፋቲን ሀረ ጋብነ ሀል ዮ ሀል ሚጃይፍ ቀብሳዬ ዮ ሀል ሚጃው ፊ ደበ ሰበ ከን ጉርጉሮቱን በርባኑ ኤኙ ኑ አተው ጀዋር መሐመድ ለያተው ጋፋ ሀል ኢሳ ሚጃይ ni qabsaaje qabsaa fakkaate gaafa xiqqoo haalli isaa mijaa'in fedhiin isaa yookaan ammoo daangaa waan inni fedhu san hin guuttatin saba ganu qaama kaleessa irra qabsaa tureef harka kennu achi deebi'ee saba keessa achiitii fuudhee qaama biraatii kennu nama akkasii hin feenu nuti ijoolleen oromoodhaa keessaanuu ijoolleen Arsii gandummaa hin beenu nama kennaa fi nama kennaa miti jinniin kun nu biran jiru nuti oromoo kan oromoodhaaf dhaabbate bira dhaabbanna cinaa dhaabbanna kan oromoo gani eenyullee haa ta'u itti garagalla nuti eenyunu haa ta'u laal mee tokko yoo keessaa furanne ijoollee jimmaa fi maarree ofiin jedhan maqaa jimmaa ammallee deebee maqaa biraa kan fudhatanii saba isaa keessa yookaan ammoo ganda isaa keessaa namni tokko aangoo eega qabaatee oromoo hojjatee oromootti hojjatee wanti isa ga'u hin jiru maal godha malee faana hiriiru kenna jedhee harka dha'u nuti san hin beenu aboo ijoollee sikkoo mandoo hin beenu ijoollee sikkoo mandoo waan akkasii nu bira hin jiru kanaaf daangaan birgaadeer jeneraal Kamaal Galchuu gaafa inni OMN irra dubbates sirriitti dhageeffataa turre irraa dubbatuun hin barbaachisne maaliif itti furre xiqqoo jibicha sangaa ba'u aadaa irrattuu beekan itti furre dubbataa ture baay'ee haasee gaafa inni waan garagaraa dubbatus isa jajaan turre isallee ol fuudhalleen turre isallee gadi buusaan turre haa ta'u ammoo nuti qabsaa dhugaa nutti fakkaatee paartii isaatiif xiqqollee taatu yaaddoo ni qabna paartii kana guddisuudhaaf paartii kana sochoosuudhaaf
Brigadier General Kamal Galchuu eenyudha. Muuziqaa tokkoon isin affeera mee viidiyoo tana faffacaasaa olii gadi. Faffacaasaa mee hunduu irraa baratu. Abbaan fedhellee haa ganu. Gantuudhaaf nuti gurra hin kennu eenyullee haa ta'u. Abbaan fedhellee haa ta'u. Hayyuudha beekaadha jennee osoo laallu icciitii sabaa baasuun isa sirrii miti. Abbaa fedhes haa ta'u. Mootummaa gabroonfataa miti. Mootummaan tuni fakkeenyaaf biltsiginnaani osoo mataa isiitiin dhuunfaa isiititti waan wayii nama dalagaa jiru taateeti dhugaadha rakkoon qabu waan fedhes ta'u kunillee Oromoo jechuu dandeenya. Qaama mootummaa qaama biraatiin hoogganamu. Qaama biraatiin socho'u. Nuti bar biltsiginnaan osoo ilmaan Oromoo OPDO kaleessaa qofa taatee ilmaan Oromoo miites miidhuu dhabaattes kun xiqqoo garaa nu nyaatu. Kan gubbaa jiru kaasettiin gubbaarra jiru kaasetta biraati. Kan sochoosaa jiru kaasetta biraati. Namichaan kun afaan Oromootiin dhiisee intervii afaan Oromootiin haasa'e bira darbee kan biraati ce'ee afaan Amaaraatiin miidiyaa biraa irratti icciitii Oromoo gad yaasuu jechuun namtichaan kun hangam qabsaa'aadha kaleessas. Okay, nuti bar kaleessa gaafa Daawud Ibsaa isarratti waan garagaraati gaafa inni OPDO abaa'otti makame gaafa inni waraana abaa'otti makame baay'ee harka dhaafi turre nama gaariidha nama guddaadha jedhaa turre Daawud Ibsaatitu nama kana dhiibe nama kana miidhe jennee Daawud Ibsaa komataa turre bar waraana abaa'oo baay'ee namoota hedduu kan akka Galaasaa Dilboo kan akka Leencoo Lataa kan akka eenyu namoota baay'ee komataa turre bar sababa Jeneraal Kamaal Galchuuti. Okay, edaanuu hayyoonni nama kana wanti ufi dhiyeessuu didaniif kaleessallee ni beekan. Gaafa inni biyya galu mee agartan Profeesar Mararaa Guddinaa Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa hayyoonni Oromoodhaa namoonni hedduun waa'ee namicha kanaa dubbatuu hin dandeenye maaliif dubbachuu didan jennee baay'ee komataa turre. Ani gama kootii komii guddaatu na dhagame. Barreessee fiillee ture Jawaar Mohammadiif. Barreessee fiillee ture Baqqalaa Garbaatiif. Waa'ee isaa irratti maaliif hin dubbanne namicha kana maaliif yeroo dhiyootti OMN dhiyeessan. Edaanuu waan inni bahu akkanarraa san laalanii beekan waan ta'eef isaan akkasitti ofirraa dhiibaa turan. Akkanatti irraa beekuun gaariidha. Xawalwaallummaan eessaanillee naman geettu. Mee faffacaasaa dhiifama wajjin yaada keessa seenuun qabu ture. Nagaalleen irraanfanne nagaan keenya bakka jirtanii isin haa ga'u ilmaan Oromoodha. Mee viidiyoo tana faffacaasaa. Hangaani barbaadu namni hangaani barbaadu yoo dhufe yaada baay'ee qaba waan ta'eef. Har'aan duuba waa'ee nama tokko waa'ee dhuunfaadhaan hin dubbadhu. Jeneraal Kamaal Galchuu walaa eenyu abbaan fedhellee haa ganu. Hattaa Jawaar Mohammadis waan barbaade haa ta'u. Nuti Oromoon ilmaan Oromoodhaa siyaasa kamiinuu isaan siyaasa haa taphatani. Nuti waan nuu ta'u waan nuun taane dursinee beekuu danda'u qabna. Nama waan nuu ta'u afoo dhaabbatu waan nuun taane afoo dhaabbannee harka qaxxaamuruudha. Kana qofa beekuu qabdu ilmaan Oromoo. Kan nuu ta'e nuu ta'a. Kan saba guutuu ta'u nuu ta'a. Kan Wallaggaan taane Arsiidhaan ta'u. Kan Gujiin taane Wallaggaan ta'u. Kan Gujiin taane Shawaan ta'u. Kana beekuu danda'u qabda ilmaan Oromoo wal qooduu dhiisa. Kanaaf mee facaasaa. Irraan olee baaseenaa, deemta bosona seenaa.
galfata gala saba akami baate gaba namni dara basane dara dan namakaba sareno fin guddisan karefan jahatama umadubbi barana igara mundir kama agaisi fanama tolli kesi damase sabamni jijirama naftanya kufte kase maltate yana mana sida binen sadabde ekera abarama nuti farsu jalkabde ya jiga ko barre ko wan hunda bata kormi dalati asene ya jiga ko gapita dini sinyata gafa doroba masene inshallah isi warri sena tadanu hiru gadina ashama irra deebuudhaan akkam jirtan ilmaan oromoodhaa qaqqaali bagana gaan jiraatanii sa'aatii kana eedan isinin jechuu kan barbaadu amma gamanumaan gama jeneraal Kamaal Galchuutti yoo isinii deebi'e jeneraal Kamaal Galchuu kaleessa eenyu eessa ture akkam maal ture namichaan kuni gaafa waraana wayyaaneedhaa keessaa bahee waraana abaa'ootitti makamu nama dhugaadhaan qabsoodhaaf bolole fakkaatee nama dhugaadhaaf oromoodhaaf dhaabbate fakkaateeti waraana abaa'ootiin makame baay'ee jala deemne baay'ee tokko jaalanne baay'ee tokko onni irraa isa jaalataa turre booddee waraanni abaa'oo gaafa inni itti makame irraa waraanni abaa'oo maal ta'e achirraa seenaa kana hayyootaaf kaaya hayyoonni haa dubbatanii
namoota baay'eetu jira seenaa kana qoratee kan harkaa qabu baay'ee jira waan ta'eef isaanumaaf hin kaaya gaafa kanarraa waraanni abaawoodhaa bakka meeqatti akka qoodame isin hunduu ni beektanii sanillee hayyootumaaf hin kaaya hayyoonni irratti dubbatanii namoonni qorataniira irratti dubbatanii ergasii jeneraal Kamaal Galchuu eegasii akkasumaan waraana abaawoo gadhiisee biraa bade ergasii bakka ture hin gale jeneraal Kamaal Galchuu waraana keessa lubbuu gaafa waraana fudhatee waraana wayyaanee keessaa ba'u nama qabeenya yookaan ammoo mindaa gaarii argatu hojii gaarii irra osoo jiru sababa oromommaatiin waraana keessaa faayidaa dhuunfaa isaa dhiiseetiin bade jennee lubbuu yookaan onnee sabaa keessa seene namtichaan kun onnee sabaa keessa seenee baay'ee tokko isa jaallataa turre baay'ee tokko isa jala ce'aatiin turre ergasiillee paartiileen sadan gaafa biyya galaniitiin paartiileen kun ijaarramanii jiran paartiilee sadan abaa'oo fi kafaa'oo keessatti dhugaan isinii dubbachuudhaaf kafaa'ootti aansee paartiin onnee keessaa qabnu abaa'oo ganamaa fakkeenyaa ni beekna hundi keenya iyyuu ni beekna abaa'oon amma akkam jennee ufuma keenyaa qalbii irraa kaafnee waraana paartii kafaa'ootti makamee paartii abaa'oodhaa filachuudhaaf namni kamiyyuu yaaddoo gahaa of keessaa qaba ture namichaan kun kaayyoon inni ittiin deemaa jiru kaayyoo gaariidha nama ijjannoo qabu nama gaariidha jennee dhaabbata laallee haasaa isaa laallee nama halkan takkaan gaafa Jawaar Mohaammed irra yaalii ajjeechaa gaggeessani halkan takkaan yaamicha halkan takkaatiin mootummaa tana jisina jedhee nama dhaadate namichaan kun onnee sabatti horaa jennee baay'ee haasaa isaa irra gammadaatiin turre dura erga sana gaafa galeetiin erga galee akkuma galeen waraana keessa seene ammas itti gaafatamaa waraana Oromiyaatu gaafa kanas ittiin jaalanne Oromoon osoo bakka san hin eegan bakka san irraa ariite biltsiginnaan bakka san irraa kaasan hin ari'an isas dabalatee Haayiluu Gonfaa Koroneel Abbabaa Garasuu namoota kanniin aangoo kennaniif muudama kennaniif erga muudama kennaniillee akkasumatti osoo hojjetu gadhiise Koroneel Abbabaa Garasuu qajeellotti ani PPdha ani yookaan biltsiginnaadha jedhee uf ibse xawalwaallee hin taane gara nan ceene akkuma galeen Abiyyiitu xiyyaara isaatiin fuudhee galeen waan ta'eef bakka hidhaatii fuudhee galeeni Abiyyi magaleentu aangoo isaa kenne waan ta'eef aangoo kennaniifitti fayyadamee nagaa isaatiin dalagaa isaarra jira akkasumallee Haayiluu Gonfaallee akkasumatti hojii isaarra jira xawalwaallee hin taane olii gad hin fiinne kun reefuu aangoodhaaf bolola reefuu ammas deebi'ee paartii ijaarrata dhuunfaa isaatti reefuu paartii kanaanillee morma reefuu ammas deebi'ee icciitii sabaa icciitii gadaa Oromoo icciitii gaaddisa Oromoolee baasuudha adeema gaafa inni gadi bahee miidiyaa nafxanyaa irratti waa'ee Oromoo dubbate irraa qalbii saba keessaa bahe inni waa'ee qaniisan irraa baane kanaaf nuti abbaan fedhellee haa ganu ilmaan Oromoodhaa dhageeffadha paartii kamiyyuu hin jalan deemina paartiin kamiyyuu gadi haaseentu gadaa garagaltee ofeete paartiin yoo jiraattee ijaarramuu barbaade mataa isaatiif malee Oromoodhaaf waa godhuufi miti aangoo gaafa qabate aangoon kan isaati sabaaf yoo ofiif yaade sabaaf ni hojjeta yoo ofiif yaaduu dhabaate sabaaf wanti hojjetu takka illee hin jiru paartiin kun naa hojjeta jettee jalan deemin paartiin kun waan gaarii naa yaada jettee jalan deemin nama jechaan goota jechaan kan osoo kaayyoo sabaa hin sharafin qabsoo kaleessa jalqabe osoo hin sharafin galmaan gahu goota jechaan isa kan goota jechaan kan saba garana qabatee kan garana gurguratee kan garana gurguratu miti goota jechaan kan faayidaa ofiitiif deemu miti goota jechaan kan dhugaa jirtu dhaabbatee laalee namni du'ee namni jiru namni maal ta'e qaamni mootummaa akka barbaadetti ummata akaa jiru otoo arguuf viidiyoo qabatamaadhaan osoo arginu miidiyaa irra hunda osoo gadi baasanu namichaan kun gadi bahee sababa abaawoodhaan waliigaltee hin qabneef sababa abaawoodhaan wal dhabeef jecha Amnesty Internationalin ibsi inni baase soba waan dhugaa irratti hundaa'ee miti jechuun isaa kun qabatamaadhaan xawalwaallummaa isa agarsiisaa jechuudha. Kaleessa yaamicha halkan takkaatiin mootummaa tana garagalchuu dandeenya gaafa jedhu dhiirummaa agarsiise.
har'ammoo qaamni mootummaa tana garagalchuu deemu yoo jiraate mootummaa tana ciraa dhaabbanna jechuun innumti mataan isaa xawalwaallummaa isa agarsiisa jechuudha. Xawalwaallummaan kana caalee dhumaa hin jiru. Abbaa fedhellee haa ta'u irraa dubbanna. Abbaa fedhellee haa ta'u nama xawalwaallee nama arraba lamaa hin feenu Oromoon hin fedhu waan akkasii. Nuti hin keessummeessinu. Keessaanuu ilmaan Arsee, ilmaan Injisoo Diigaa, sanyii Waaqoo guutuu abbaa fedhellee haa ta'u nama ganeef bakka hin qabnu. Nama ganeef bakka hin qabnu yoomiyyuu taanaan. Kana beekuu danda'uudha qabna. Gantuudhaaf bakka hin qabnu. Kanaaf waan tokko wanti irraa hubachuu dandeessani. Namtichaan kun gaafa aangoo qabatu, gaafa galee aangoo qabatu nama akkam ture. Okay, edaa inni ammallee mootummaatti xaggee osoo beekee jechuudha. Osoo beekee gaafa aangoo sanirraa ari'an irraa safara biltsiginnaa irraa hin baqata ture. Biltsiginnaan kaartaan gubbaa irraa eenyuun akka ta'e ni beeka ture. Eenyutu sochoosaa jira ni beeka ture. Abiy Ahmed konfidensii mataa isaatiin biyya bulchaa jira ni beeka ture. Kana hundaa ni beeka ture. Waa'ee Abiy Ahmed irratti yaaddoo baay'ee kennaa ture namtichaan kun. Waan baay'ee isaatiin ture. Nama konfidensii mataa isaa hin qabne biltsiginnaa jechuun nama konfidensii ofiitiin hin sochoone. Nama kaasetti itti galchan hin socho'u. Nama kaasetti gubbaadhaan itti galchanii kaasetti gubbaadhaan socho'u. Nama kana osoo beeku Birgaadir Jeneraal Gamal galchuu salphina kana caalaa wanti salphatu takka illee hin jira eeyyaadhaan. Kana caalaa wanni salphatu takka illee hin jiru. Salphinni kana caalaa isa salphinni salphatu hin jiru. Gaafa duraa APP'n fuutee aangoo gashitee aangoo irraa fuutee ariitee Jeneraal Haayiluu Gonfaa laalaa hubadhaa hojjetaa jira garraa nagaa isaatiin. Nagaa isaatiin hojjetaa jira. Qaliisa isaa waliin muudama kennaniif. Abbabaa Garasuu isaa waliin muudama kennaniif hojjetaa jira garraa. Namni dhugaadhaan sabaaf qabsaa'u, namni dhugaadhaan sabaaf dubbatu eenyullee haa ta'u yoo xumura isaa hin agarsiisin dhugaadhaaf sabaaf dubbateen hin jiru. Faayidaadhaaf dubbate, faayidaadhaaf hojjete, faayidaadhaaf xawalwaallee ta'eeti. Kanaaf xawalwaalleedhaaf bakka hin qabnu nuti ilmaan Oromoodhaaf. Eenyuun haa ta'u onneerraa hin jaalanne, onneerraa hin jaalataa turre. Nuti abbaa fedhellee haa ta'u gantuudhaaf gurra hin kenninu. Eenyullee taanaan ilmaan Oromoo of qopheessi. Mootummaa siin taane kamiyyuu haa ta'u mootummaan kana ofirraa buustee ofii keetii bakka buufatu ofii keetii maal ta'u osoo hin taane mootummaan biraa dhufee yoo bakka bu'ees mootummaan kunis yoo siin taane mootummaa dura dhaabbattee mootummaa mirga kan kee kabachiifatuun ni dandeessa ilmaan Oromoodhaaf. Yoo kamiyyuu yeroo kamiyyuu mootummaan kamiyyuu yoo dhufe abbaa fedhan illee ashumatan siyaasni gubbaa irratti akka barbaadan yoo ofii fedhan dhageeffadhaa yoo ofii fedhan of tolchanii siyaasa ummataaf ta'u siyaasa hawaasaaf ta'u haa ijaarratanii. Paartiilee hundaafuu dhaamsee hin qabu kanuma. Yoo ofiif ta'an yoo faayidaa dhuunfaa isaaniitiif ta'an of ijaaranii sabaaf waan tolu faayidaa sabaa gadaa baasani. Yoo ammoo kan sabaaf ijaaraman taate sabni isin faana yoomiyyuu taanaan isin faana dhagaa darbatu hin jiru. Isiniifii miti kan qabsaa'u sabni ufiif qabsaa. Lubbuu ufiitiif, mirga ufiitiif, qabeenya ufiitiif. Paartiileen kamiyyuu dhageeffadhaa ilmaan Oromoo. Paartiileen kamiyyuu abbaan fedhe mirga kan keessii fuudhee sii deebisa jettee yaadin mirga kiyya naa deebisa jettee ilaalin. Mirga kiyya fuudhee mana naa galcha jettee yaadin. Mirga kan kee kan kabachiisu si mootummaan hangamta akka qaama seera eegsisuudha. Seera inni yoo dabarseetiin jedhaafoo dhaabbattee seera kana bakka kana nurraa dhaabbadhu yoo jette sirraa dhaabbata. Bakka kana seerri mirgi kiyya dabee jira jettee ootti iyyatte mootummaan iyya siiba. Mootummaan dhugaadhaa yoo jiraate. Kanaan alatti mootummaan lafaa ka'ee kun mirga keetii hoo jedhee sii kennu hin jiru. Kanaafuu paartii jala ceetee paartiidhaaf onnee kan kee hin banin. Abbaa fedhe haa ta'u gadi garagalchi. Biltsiginnaan akkana taate, kaafaa'oon akkana taate, abaa'oo walii galuu dhabde, maaliif walii galuu dhabde, paartii kam qabadha jettee yaadin. Iyaadin of ijaari. Of ijaari. Mirga keetiif yoo mirga kan keetu kan abbaan fedhe irraa jiraatu gubbaa irra abbaan fedhe ashumamu. Abbaan fedhe bakka fedhe agalu. Keessa kan kee kan qopheessu ati dandeettu. Sorry. Keessa kan kee kan qopheessu dandeettu keessa keeti malee abbaan fedhe aangoo haa qabatu. Abbaan fedhe gubbaa irra abbaan fedhe haa seenu. Abbaan fedhe kursii haa qabatu.
kursi sanirra turuu yoo barbaade ta'e waan sabaaf ta'u daangaa ofii eegee mirga sabaa eegee daangaa mirga namummaa eegee qabeenya namaa eegee qabeenya sabaallee eegee akkasi jiraachisa mootummaan sabaaf ta'u. Mootummaan sabaaf hin taane hoo kan qabeenya dhuunfaa isaa jireenya dhuunfaa isaa barbaadu waan barbaade ajjeesee waan barbaade balleessee kan gurguratee ka deemu sana dhaabbadhu qabeenya kan kee eegi afoo dhaabbadhuuti. Afoo dhaabbadhu qabeenya kee eegi. Mirga keetiif falmadhu kanuma wanni ansiin jedhu nama dhuunfaa irratti ijjatin nama dhuunfaa irratti yoomiyyuu taanaan nama dhuunfaa irratti hin ilaallattee nama dhuunfaa fakkeenyaaf atin yoo onnee kan kee hunda nama tokko irra ijjattee deemtu taate gaafa namni kun si jalaa jige akkuma jeneraal Kamaal Galchuu kana okay namoota baay'een irratti wal mormaa turreerra namoota baay'een irratti wal mormaa turreerra dhaaba jeneraal Kamaal Galchuu nama dhugaan kamittuyyuu garanattillee nama eenyuufuu maxxantuu hin barbaanne maari jedhee namni baay'een na mormaa tureera haa na mormanis waan fedhaniif haa jedhan ilaalchi namaa hundinuu garagara kanaaf guutumaan guututti hubachuu danda'an jechuu har'aan tana guutumaan guututti hubachuu danda'an xawalwallummaa jeneraal Kamaal Galchuu eenyullee hubachuu danda'a hoogganaa paabaa'oo ta'eef jeneraal Kamaal Galchuu badii dalageef paabaa'oon badii dalage jechuu kennaa miti miseensi paartiidhaaf badii dalage jechuu kennaa miti paartiin sun badii dalage jechuu kennaa miti namichaan kun waan ibsachuu barbaadu waan godhuu barbaadu hundaayyuu ibsee jira ummata oromootiif ibsee jira kaayyoo isaa hundaa ibsee jira mee dhugaan isiniin jedha dhiiroo yoo konfidensii ofiitiin socho'anoo maal ta'a ilmaan oromoo kun maal ta'a wayitti hirkatan malee hin ta'uufi akkuma irraa maqetti jeneraal Kamaal Galchuu paartiilee sadan dura waliigaluu barbaadan waliigaluu hin dandeenyemi obsee afaan ofii adabatee paartii ofii qindeeffatee miseensa ofii horatee nagaumaan gara aangootti akka aangoo argatu yookaan argatuu dhabuu danda'a yoo akkasitti ofii jaaree yoo maal isaa qaba mee maal godhuuf ofillee icciitii ofillee baasee kan sabaallee baasa maaltu kana isa godhe mee maaltu kana isa godhe namni kun bar beekaa osoo ta'e beekaa dhugaadhaa osoo ta'e eenyuunuu waliin jeequ eenyuunuu waliin tuqu bar abaawoodhaan walii galuu dhabe sababa abaawoodhaan walii galuu dhabeef sababa abaawoodhaan yaanni isaanii garagara ta'eef oppoziitii ta'eef icciitii sabaa miidiyaa diinaa irratti gadi ba'ee miidiyaa diinaa irratti dubbatuun isaa sabaawota kalleen goone ofii badee malee onnee sabaa keessaa ofii xaragame foormaat ta'e malee foormaat ta'uun isaa ammoo ija qabaatee akka biyya keessa hin deemne isa godha siniif hin himaan fakkeenyaaf namoota tokko isinii kaasa maqaa isaanii kaasuun barbaadu Arsii keessaa jechuudha yeroo wayyaanee sana keessatti akkuma godina Arsiititti yeroo wayyaanee sana keessatti gubbaadhaa sodaachisaa waan garagaraatiin qawweetti qabanii waan garagaraatiin sodaachisanii maglaca akkanaa dabarsi waan akkanaa dabarsi jedhanii sodaachisaa kan turan kan yeroo san dirqamaan lubbuu isaatiif qawweetti qabanii duubaan lubbuu isaatiif waan dabarsee lubbuu isaa hambise Oromoon dhiifama godhaaf kan ammoo faayidaadhaaf dhuunfa marraasaa itti dhufeeti ani waan akkanaa dalaga maatii kiyyalleen balleessa fira kiyyalleen balleessa faayidaa akkana naa kenna jee faayidaadhaan ummata hawaasa ofii faayidaadhaan jijjiirate namoota baay'eetu salphatee hangaarraa ija biyyattiin deemu dhabee ija biyya keessaan deemu dhabeetiin ta'aa jira bar mootummaan abad hin taane mootummaan abad hin taa'u mootummaan abad iyyuu hin buune rabbii tokko qofa kanaaf namichaan kun faayidaa dhuunfaa isaatiif je'ee yookaan ammoo dhimma dhuunfaa abaa'oo wajjin qaban Daawud Ibsaa wajjin qabaniif je'ee icciitii sabaa miidiyaa diinaa irratti ba'ee icciitii sabaa kennuun isaa of xiqqeesse hubadhaa of xiqqeesse nuti isaaf bakka hin qabnu nuti isaaf waan akkanaa wanti yaadnu takka illee hin jiru onnee sabaa keessaa isa bayyara artistii tokkoo fi yookaan ammoo walaleessaa tokko wallaahi isaatu isa caala jechuudha jeneraal Kamaal Galchuu caala artistiin sagaleedhaan waan barbaade dabarfatee wanti inni sagaleedhaan dabarfate jeneraal Kamaal Galchuudhaa caala faayidaan inni hojjete wanti inni hojjetes waan jeneraal Kamaal Galchuu hojjete kana ol jechuudha qilee seeneera amma boodatti qilee
ebaluun kun kaleessa maal dalageen jeena dhiifama naa godha hin dogongorina kaleessa bakka fedhe haa jiraatu wantuma fedhe haa dalagee jiraatu luktillee isarraa haa citu sababa oromootiif ijjillee isaa haa jaamu sababa oromootiif dhuma isaa bakka qabsoo sana jalqaba qabsoo sana kaase irraa jalqabee hanga qabsoon sun galma geettutti hanga sabni isaa kan inni itti wareegamaa fi jiruuf sun bilisummaa argatutti hanga sabni isaa sun walabummaa argatutti yookaan gabrummaa keessaa bahutti itti fufuu qaba malee kaleessa lukadhanii lukarraa muranii kaleessa ijadhanii ija jaamsanii har'a odoo ija san qabatee ija lammaffaa qabatee anaa faayidaa naa kenna bas amma booda qabsootti hin deebi'u ana faayidaa barbaada faayidaa naa kenna jee namni kun eessaan goota jennee isa faarsina nama kana eessaan goota jennee isa faarsina goota kan jedhamu qabsaa kan jedhamu wareegama qaqqaalii ilmaan Oromoo Oromiyaa qofaaf jecha qabeenya isaaniitiif sabummaa isaaniitiif mirga isaaniitiif wareegama qaqqaalii lubbuu qaqqaalii isaan kennan sana nama fuudhee galmaan gahu qofa nama galmaan gahu qofa nama har'a qabsaa'ee guyyaa lama guyyaa sadiin booda Oromoo komadhe jedhu miti nuti ka barbaannu guyyaa lama guyyaa sadiin booda maal ta'a ani Oromoo komadhe Oromoon nama galateeffatu Oromoon akkas hin ta'u isaa miti kan barbaannu qabsaa'aan namni tokko kan qabsaa'ee abbaan fedhe kan iyyu miidiyaa irratti illee bahee yoo sabaafillee iyye sabni si haa galateeffatuuf ka iyyitu yoo ta'e sabni si haa shaluudhaaf kan dubbattu yoo ta'e gadi garagali abbaan fedhe namni si shalu hin jiru okay akkas taanaan Oromoon hundaayyuu kan galata galchuu yoo ta'e kan hundaayyuu galateeffatu adda addaan galateeffatu yoo ta'e galanni warra du'ee yoo maal haa ta'u warra lubbuu qaalii kennee sunoo maal haa ta'u yaa warra jalaa yaaddu galata dhuunfaadhaa barbaadu irraa kaka'e Brigaadir Jeneraal Gamaal Galchuu icciitii Oromoodhaa baase waan biraa hin qabu namichaan kun securityli dhimma Oromoodhaa kan dhoysu dhimma Oromoodhaaf dhugaan kan qabsaa'u odoo ta'e nama itti himatus yoo dhabe hayyoonni namoonni inni itti himatullee nama shakkullee yoo ta'e yeroodhaaf garaatti qabate yeroon kun yeroo akkanaati argaa jira yeroo dhaabni biltsiginnaa jedhamu kun dhaabni biyya bulchaa jiru kun saba biraatiin hoogganame dhimma biraatiin ummata diinaa wajjin hoogganame ummata Oromoodhaa irratti labsii badaa labsaa jiru dhiiga ilmaan Oromoo kan kaleessa jige sana soba jedhee kan soba godheetiin irra deemaa jiru seenaa Oromoodhaa seenaa ilmaan Oromoo seenaa ilmaan Arsee seenaa harka muraa fi harma muraa aanolee sana nama kijibsiise nama kanaaf Abiyyi Ahmad cinaa dhaabbannaa je namni kun laal kanuma caalaa wanni isa qaanessu hin jira jedhee yaaduwan wanni isa qaanessu kana caalaa ni jira jedhee yaaduwan gama kootitti jechuudha dhugaa rabbii namtichaan kun otoo dhugamaan Oromoodhaaf kan yaadu ta'e kaleessallee Oromoodhaaf kan biyyaa bade ta'e kaleessallee aangoo barbaaduudhaaf malee mootummaa kana jissee karaa kallattii biraatiin mootummaa kana jissee inni mootummaa ta'uudha malee kaayyoon isa ummataaf yaadeeti miti osoo ummataaf yaade ta'e mootummaadhaan ibsa ejjennoo baasee akkuma paartiileen kuwwan baasaa jiranitti baasee mootummaan ajjeechaa ummata irraa akka dhaabuuf dhiibbaa akkasii godha malee miidiyaa diinotaa irra dhaqeeti ani ከነ ጀዋር ተቃራኒ ነኝ ከካፋው ተቃራኒ ከአባው ተቃራኒ ነኝ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ ጀዴትን ኦፊሳቲ መታይሮፍ ካዬ ኦፊሳቲ ኡፈካበደ ነመ ኢብሱን ቱሪ እጪቲ ኦሮሞዳ ነመ ባሱን ቱሪ ሲላ ዱገመ ኦሮሞዳ ከያዱ ሶ ተኤ ከናፍ ብርጋዴር ጀነራል ከማል ገቹ ባይ ጃለነ ቱሪ ኦሮሞን ሁንዲ ኢሰ ጃለተ ቱሪ ኒ ጃለተን ቱሪ ni jaalatama ture gahe dhumate nama seenaa Oromoo kijibsiisu nama dirreen aanoleedhaa kan harkaa fi harmi irra cirame sun kijiba ta'e nama seenaan sun sheekkoodha jedhee dubbate cinaa dhaabbannaa jechuu jira dhuga ilmaan Arsee odoo ta'e dhugama ilmaan Arsii odoo ta'e dhugama abbaa fi haadha isaatii kan yaadu osoo ta'e Jeneraal Kamaal Galchuu nama dirree seenaa aanolee isarra kijibsiise
nama Minilik waan gaarii dalagee hawilti Miniliki dhaabbatuu qaba siidaan anoole jiguu qaba nama jedheeti faradi nama jedheetiin murteesse kana cinaa dhaabbannaa hin jedhu ture abadan akkas hin jedhu ture kana caalaa wanni isa qaanessu hin jira jedhee yaadu nama du'e gubbaa dhaabbatee xiyyiitiitti gadi tokko seechonni onnee sabaa keessaa ba'u isaati onnee sabaa keessaa ba'u isaati namni tokko laal osoo gadi ba'ee gaafa OMN irra dubbate jechoota inni OMN irra taasaa ture hunda isaanii beeknanu jechoota inni OMN irra taasaatiin ture hunda isaanii beeknu OMN maal godhe icciitima isaa kana ummanni akkan argineefi namtichaa kana ummanni akka isa dhageenneef irraa kute beekaatumaan silaa bar osoo beekee guyyaa sana irraa dhaabbateeti OMN inni kafanee jira na dhossee jiraati haasaa dogongoraa haasee jiraati mi amma booda haasaa Oromoo ijaaru haasaa jedheetiin nama akkasii yaadu ture akkas ta'uu qaba ture bar osoo beeke akkas ta'uu qaba ture bar Jeneraal Kamaal Galchuu siiboonne Jeneraal Kamaal Galchuu siiboonne wallaahi osoo arra haasaa edaa taasoftu sani jaalladhii gammadaa osoo dhaga'e yeroo kana jiraatee maal siin jedha guutamaa hawaasa osoo dhaga'e maal siin jedha leenjisoo diigaa osoo dhaga'e yeroo kana keessa jaarraa abbaa gadaa osoo dhaga'e Jeneraal Waaqoo guutuu osoo dhaga'e maal siin jedha Taaddee Birruu osoo dhaga'e haasaa ati haasofte kana osoo dhaga'e maal siin jedha ati bar goota akkasii warroota akkasiiti haftee warroota saniiti jenneetiin si dhaadheessaa turreerra nu haftee ummata saniiti jennee si dhaadheessaa turreerra baay'een si gadda Jeneraal Kamaal Galchuu baay'een itti gadda dhugaan isinin jedha miidiyaa akka OMN dhaan jiru miidiyaan OMN faayidaa dhuunfaa isaa faayidaa maali isaati miti abbaan fedhe waan fedhe haasa'uu gadi baaseetiin maxxansa ture Jeneraal Kamaal Galchuutiif baay'ee kabaja godhe miidiyaa OMN dhaa osoo beekee galata uffatu qaba ture ofii isaati uf baasee miidiyaa boqqolloo irratti gadi bayeeti miidiyaa diinaa irratti illee achi bayeeti waan barbaade haasa'e malee Jeneraal Kamaal Galchuutiif baay'ee dhoksanii fi turanii bar akka ummanni akka hawaasa kana inni hin balleessine akka hawaasa kana inni maqaan isaa hin banne hawaasa kana irraayyuu isaa dhoksanii turan miidiyaa OMN kana galateeffatuu qaba bar Jeneraal Kamaal Galchuu kun sababni isaa haasaa babbadaa haasaa fishaa inni haasa'e sana hunda isaa qabanii dhoksanii filaal miidiyaa sabaa jechuun akkana waan hayyuun tokko dogongoreetiin gadi baase sana hin dhoysan kanaaf dhoyseef malee miidiyaa OMN isa miidhuufi miti isa tolchuu barbaadeeti saba kanaa wajjin akka inni jiraatu barbaade OMN sabni kun akka isatti hin garagalle onni sabaa keessaa akka inni hin baane isaaf dhosse laal sabaaf dhoksu saba hayyuuf miidiyaa hayyuuf waa dhoksu miidiyaa OMN qofan argan miidiyaan kun osoo faallaa isaa ta'e akka inni faallaa yaadu kanatti osoo faallaa isaa ta'e waan inni haasa'e sana takkallee keessaa osoo nan bisin maxxansa ture guyyaa sana akkuma har'aa kan ummanni itti ka'a ture Jeneraal Kamaal Galchuutiif miidiyaan kun baay'ee waan galata guddaa isaa ta'e ture galata miidiyaan kun isaa ta'e hin beekne inni garuu kanaaf yaa Oromoo paartiin kamiyyuu gadaa garagalu paartii jalan deemina of qindeessa of ijaarama gandaan hin qoodamina lagaan kutaan hin qoodamina of ijaara Jeneraal Kamaal Galchuutiin wanni ani dhaamuuf dhuma irratti wanni ani isaa dhaamu yoo dhugama Oromoodhaaf kaleessa baatee Oromoodhaaf qabsooftee Oromoodhaaf faayidaa kan kee dhuunfaa kan kee faayidaa aangoo kan kee hunda dhiistee Oromoodhaaf bosona galtee jiraatte gadi baatee Oromoo dhiifama gaafachuu qabdu gadi baatee Oromoo dhiifama gaafattee deebitee jechoota dubbatte sanaaf dhiifama Oromoo gaafatte taanaani sabni siif dhiisa rakkoon qabu achiin boodatti gochoota ati dalaydee fi jechoonni ati jette yoomiyyuu taanaan onnee sabaa keessaa hin badu kanaaf seenaan ati daladde seenaan ati xureessite safuu guddaa siif ta'a jechuudha yeroo kana keessatti haasaa ati haasofte sana osoo jiraatanii hayyoonni kaleessa lubbuu isaanii wareegan
gootonni kaleessa lubbuu isaanii oromummaadhaaf wareegan kan akka kan kee arra faayidaa argataniitiin kaayyoo oromoodha sharafuu hin barbaanne sun ka osoo arganuu diinatti harka kennan ka osoo arganuu diinatti ibiddatti harka kennatan suni yoo si dhagahan maal siin jedhan dafiitii osoo sittiin galgalaa'in gadi bahii dhiifama ilmaan oromoodhaa gaafadhu wanni an siidhaamu guddaan dhiifama ilmaan oromoo gaafadhu yoo dhiifama hawaasa oromoo hin gaafattu ta'e rakkoon qabu citaa takka yoo lukkisan manni hin ximmisu jaa oromoon abbaan fedhe saba keessaa yoo badaa ta'e yoo gane abbaan fedhe saba keessaa yoo bade yoo gurgurame sabni sanaaf je'ee waan takka wanni ta'ullee hin jiru guyyarraa guyyatti goota dhalchaa oolaa bulaa oromoon guyyarraa guyyatti gootatu uumamaa oolaa bulaa jira kanaaf jeneraal Kamaal Galchuutiif seenaa kaleessaatiif waa hundaaf gochootaaf jechoota yookaan jaalala isaaf qabnuuf isaaf dhaamna malee waan biraa hin qabnuuf akkuma kaleessa kuwwan ganetti ganee itti makamee yookatti waliin jiraatu ta'e haa jiraatu weel bara dalagaa gaarii isaaf haa ta'u bara hojii gaarii isaaf haa ta'u kanaan alatti yoo gadi bahee saba kiyyaaf kaleessa illee dogongoreetii waan kanas seene je'eetiin deebi'ee dhiifama gaafatu ta'e oromoon ammallee ni dhiisa abbaa dhiifamaati oromoon eenyuufuu ni dhiisa eenyuufuu Abiyyi Ahmad odoo as deebi'ee dhiifama gaafatee karaa deebi'ee oromoon ni dhiisaaf eenyuufuu ni dhiisa garuu deebi yeroon odoo sitti hin galgalaa'in kanuma siidhaamuu barbaadaan akka oromoo tokkotti akka ilma arsii tokkotti ammallee ati oromummaan keetiyyuu qaama kiyya keessatti immoo deebitee ilmaan arsiiti ilma obboleessa kiyyaati ati obboleessa kiyya wanni an akka nama tokkotti an siidhaamu tana qofa ilmaan oromoodhaa hin balleessite jedhi gadi bayiitii dhiifama gaafadhu hawaasaaf balleessite ati qaama dhuunfaadhaaf jettee dhuunfaan Daawud Ibsaa wajjin waan feete qabaachuu dandeessa dhuunfatti hiikkatta dhuunfaadhaan Jawaar Mahammad wajjin waan feete qabaachuu dandeessa dhuunfatti hiikkatta nuti bar ji'ootan 6-7 darban keessa hunda keessanii waliigalaati koottaa nutti isin hin jaatin turre waliigalaati hawaasa kanatti as deebi'aa isin hin jaa turre bar waliigalaa sagalee takkaan koottaa isin hin jedhaa turre bar yoo ofii keessanii waliigaluu hin dandeennes akkuma jirtan sanitti icciitii karaa garaagaraatiin yaasuu maal isin barbaachisa maaliif si barbaachisa jeneraal Kamaal Galchuu si caalaa bar Daawud Ibsaa shakkaatiin turre si caalaa ati icciitii akkanaa baastanutti hin fakkaanne bar waan akkanaa baastanutti hin fakkaanne bar waa'ee dirree waraanaa waa'ee dirree lolaa gaafa Shaabiyaa keessatti yookaan ammoo Eertiraa keessatti dalaydan waan dalaydan sana OMN irraa ati jisaa turte baay'ee si takaatalaa turre bar si dhageeffataa turre OMN ammoo haa galatoomu beekaatiin irraa kutee maxxansee bar haa galatoomu OMN kanaaf wanta ati shaftee gadhiisaatiin turte sana yookaan Daawud Ibsaatitu icciitii akkasii baaseetiin ummata hunda jedha jennee yaanne bar Daawud Ibsaa more than you wallahi abbaan fedhe Daawud Ibsaa caala an dhugaasin jedha jeneraal Kamaal Galchuu Daawud Ibsaa ni caala natti fakkaate edaanuu Daawud Ibsaa harka 20 si caala harka 20 si caala kaleessa edaa gaafa dirree waraanaati waliin makamtan edaa gantummaa kan keessi beeka Daawud Ibsaa wanti jibbeef edaa gantummaa kan keessi beeka kanaaf bar Daawud Ibsaa wallaggaami ilmaan arsii maaf jaalatan maaf isa jaalatan oromummaa isaatiin isa jaalatan abaa'oo ganamaati jedhaniitiin isa jaalatan kaayyoo fedhes sharafuu danda'a akka kan kee gadi ba'ee miidiyaa irratti ummata oromoon gurgurannee bar kanaaf jaalatame malee waan biraan qabu kanaaf jaalatame ani dhugaa siin jedha Daawud Ibsaa irratti waan baay'ee xiinxallaatiin turre waan baay'ee irra eegaatiin turre Daawud Ibsaatitu tariitii ummata kana gurguraateeti biltsiginnaa makama jennee yaadaa turre bar malee tasuma jeneraal Kamaal Galchuu waan akkanaatiin gama akkanaatiin ni dhufa jennee yaadnee hin beenu garuu gama yaanneen karaa yaanneen galteetu nutti gale tanaaf immoo siiboonna akka namaatitti jeneraal Kamaal Galchuu gadi bayii dhiifama gaafadhu ilmaan oromoo miidiyaa marra bayiiti miidiyaa boqqolloo saniin affeerami miidiyaa boqqolloo saniin dhiifama gaafadhu
yoo carraa argatte kanaa miti yoo jette karaa miidiyaa gargaraatiin dhiifama gaafadhu gadi bahi kanaa miti yoo jette nuti kan kaleessa jeneraal Kamaal Galchuu siin jenni ammallee maqaa biraa siin kenninu onni makiina keessaa si baafneetu man si dhiifna malee waa takka illee argattu ati waan takka illee argattu ummata Oromoo biratti bootaa takka argattu wanni an siidhaamu guddaan bootaa takka bakka takka argattu ummata Oromoo biratti jibbamte bas yoo dhiifama gaafatte eenyuufuu dhiifama godha rabbuu dhiifama namaa godha hawaasni Oromoo illee akkasuma dhiifama namaa godha kanaaf jeneraal Kamaal Galchuu bar ani mataa kiyyatti osoo jeneraal Kamaal Galchuu waan tokko waan dhimma dhuunfaatiif jeneraal Kamaal Galchuu waan akkanaati jedhanii bar ani lubbuu kiyyan si wareega jeneraal Kamaal Galchuu si jaalachuurraa lubbuu kiyyan si wareega siin jaa garuu har'an si arge dhugaa siin jedha engadda gaafa OMN irraa ati dubbattu namoota baay'eetu sirraa dubbatuuf yaadee ture namoota baay'eetu deebisan si deebisuudhaaf baay'ee dubbataa ture namoota baay'eetu waan baay'ee si dubbatuuf yaadaa ture garuu haa galatoomu OMN dubbii san gabaabsee dubbii san dhiisee irraa muree biltsiginnaan gaafa sana bar si jala yaa'aatiin turanii OMN yakkamaa godhaatiin turanii sagalee OMN sagalee nama haasofsiisee irraa kuta jedhanii yakkamaa godhaatiin turanii bar gaafa OMN dhiifama sii godhu sana gaafa OMN icciitii kan kee dhoyse sana biltsiginnaan jala yaa'aa turtee bar jala yaatee OMN kana maal godhaa turte OMN kana bar yakkamaa gootee himataa turtee bar sagalee jeneraal Kamaal Galchuutis ammallee sagalee namoota baay'ee kuta jetteetiin haasaa turtee bar OMN guyyaa takka sagalee namaa kuteen beeku icciitii keessii dhoyse malee siifi namaa guyyaa tokko siin jedhu ati garuu OMN si kafanii ati kafanaa keessaa ba'uun kan kee miidiyaa boqqolloo seenuu keeti miidiyaa boqqolloo irratti affeeramtee eegasii miidiyaa diinaa irratti affeeramtee afaan Amaaraatiin illee gabaasuu keeti kasi kafanaa keessaa si baase arraba keeti malee Oromoo si kafaneera miidiyaa Oromoo illee si kafaneera kanaafu yoo na ilaallata jette dogongoreera jedhii dhiifama Oromoo gaafadhu yoo dogongoreera jettee kan uf laaltee jirtu ta'e lakki dogongoreen jiruuti ani kaleessa hojiin tiyyatanu mallee yoo jette we are don't care about that siif bakka takka illee hin qabnu bakka takka illee hin qabnu feetu dhagaa ta'e feetu mi'aayi jee namichi ashaboodhaan feetu dhagaa ta'e feetu mi'aayi akkana jee ashaboodhaan namichiin akkuma sana jeneraal Kamaal Galchuu yoo ati biltsiginnaan makamuu miti Amaaratti makamte yookaan ammoo nafxanyaatti makamtee jeneraala nafxanyaa taatee as nuu baate Oromoon waa takka illee sodaatu waa takka illee bakka hin kennu siif bakka takka illee siif hin kennu miti biltsiginnaa jechuun nafxanyaa jechuudha homaa rakkoo hin qabu ati yoo feete Gibxi dhaqi Gibxitti makamii yoo feete TPLF makamii yoo feete Afgaanistaan makamii Oromoon siif bakka hin qabu Oromoon siif waan agartii tanaa wanti ati irraa buustu takka illee hin jiru garuu yoo dhugamaan ani Oromoodha jettee nama Oromoof yaadu taatee nama kaleessallee Oromoof qabsaa'e nama Oromoof kaleessallee gadi bahe jettee kan akkasitti tilmaamtu ta'e bahiitii dhiifama gaafadhu kanuman jedhaa ajandaa jeneraal Kamaal Galchuu kanumaan hin dhaabaa hawaasa Oromootiif wanni an dhaamu paartiin kamiyyuu haa ganu paartiin kamiyyuu haa galu paartiin kamiyyuu qilee haa seenu ati of ijaariiti waan sabaaf hin taane afoo dhaabbadhu waan saba keetiif hin taane afoo dhaabbadhu osoo Harargee qalan yoo cal'istee bira darbite waan saba keetiif hin taane osoo Wallagga qalan yoo cal'istee bira darbite waan saba keetiif hin taane otoo Arsii qalan yoo cal'istee bira kutte waan saba keetiif wanta kana irratti hojjedhu kaan yoo tuqan hidda tuqan hiddi dhiiga jedhiiti walirra dhaabbadhu kanuman siin jechuu barbaada kan lafa kan kee characharaniitiin gurguratani warri
warri tuulama amma yeroo kanatti faayidaa dhuunfaa mataa isaaniitiin fayyadama faayidaa dhuunfaadhaan namoota tokko qabaniiti warra diinotaa wajjin guutumaan guututti lafa hirataa jiranii haa lafa hiratanii eega ka diinaa wajjin lafa ofii namni qabeenya ofii ndama diinaa fidee diinaa wajjin kadda qooddatu eegate rakkoon qabu lubbuun qeerroo kumaatamaan itti wareegamee sababa master pilaanii Finfinneetiin irratti du'anii isinitti haa ilaaluun jedha waan biraa waan jedhuun qabu qeerroon dhuman sunillee lafa achi nuu kennaa jechuu fi miti kan dhumaniif lafa keessanitti abbaa ta'a isiniin jechuu fi warri tuulama ammallee taanaan dhaamsi ani isinii dhaamu guddaan lafa keessan diinaa wajjin qircataa diinaa wajjin qixxe qoodamuun isiniif salphina guddaadha boruuf seenaan isin seenessa boruuf seenaarra isinii galmoofti tanallee itti laallataa deemaa jechuu barbaada warri hanga ammaa nafaana turtan ulfaadhaa warri viidiyootti yalle sheer gootan hanga ammaatti ulfaadhaa isiniin jedha horaa bula isin jaaladha onneerra